أوليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. برينكيا كم جلتن نجا خيسني فيالا تراندرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا إيرو مراسا جدوتي برنوتا خينيا كم تجويدا خنزي مرتي براني وقلنا يقاو رمضان سببي فتشو gargar murree har'a walitti deebi'uudhaaf alhamdulillah jecha darsii tanaa sagantaan isii duraan yeroo guyyaa turte amma yeroo tanaa fi yeroo guyyaatis ni jirraa jechuudha insha Allah fuulduraaf. Har'a barumsa keenya kitaaba duraan barachuu turre kitaaba tajwiidul musawwar الشيخ دكتور أيمن رشدي سويدي خنجأو خنما duraan barachaa turre san ammaas waliin barannu taha insha Allah. Barumsa kana yaada warra barachuu ture fudhachuudhaan kitaabni kun bu'a qabeessa ta'uu isaarraa kan ka'e jalatti deebinee insha Allah haarii irraa jalqabirraa haarii hedduminaan waan jiruuf insha Allah jalarraa jalqabnee kanii fi oofnu tahaa jechuudha. Kanaaf har'a kallattumaanii gara darsii keenyaa dabarraa. Darsiin keenya kan jalqabaa kutaan tokkoffaa isiidhaa. Kitaaba kanaa fi eenyu kitaaba kana maxxansee kitaabni kun seenaa akkam qabaa waan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kitaabtichi kan jedhu Sheekh Dr. Ayman Rushdii Suweediitu maxxansee jedha. Maqaan isaa kitaaba kana Tajwiidul Musawwar jedhamaa jechuudha. Tajwiidul Musawwar jedhamaa jechuudha. Jalqaba isaarratti deebisee kitaaba jechuudha. Osoonii fi kitaabatti hin seenneen duratti wanni goonuu insha Allah seenaa abbaa kitaaba kanaa waa xiqqashoo irraa dubbanna. Abbaan kitaaba kanaa nama akkamii kan jedhu jechuudha waliin laallaa jechuudha insha Allah. Hagam takka kitaaba kanatti laffa'ee inni kun nama kitaaba akkam faa barreessee kan jedhu insha Allah walumaanii laallaa jechuudha. Kitaabni maqaan isaa akkumaan jalqaba irratti isiniif hime dhiifama neetworkiidha. Kitaabni maqaan isaa akkumaan jalqaba irratti isiniif hime akkuma arguu jirtan kana التجويد المصور جاء تجويد بفبريفمات بفسورات ديغرامي جتو بفسورات ديغرامي واي تجويداتي في معلومات تجويدا خنت وصوني سين ندرا ان شاء الله سينا شيخ خنيا اكما ريفو سني ان دبد جيتي سنتي سينا جتو شين قم مكانسا شيخ دكتور ايمن رشدي سويدي جاء شيخ دكتور أيمن رشدي ابن الشيخ محمد ابن أمين السويدي جاء ماجتشو شينو خنوغا أكنا جامو بكيني تلالته بيا سوريا لا تن دمشق جام توجتشو مقالا دمشق أتي سوريا خيسا مقالا دمشق أتي تلالته قويا خلاني باتي كولا تكا براكم تكا في لبا سديف ترباتهم يفيريا كهجراتي guyyaa 29 baatii 6 bara 1955 akka Awurooppaadhaatti jechuudha. Inni kun Dimishquma keessatti barate barumsa isaa waggaanii fi dhaloota isaa kanaan irraa baanu barumsi isaa bakki inni itti barate magaaluma Dimishqaa tana keessatti haga kutaa 8tii fi haayiskuulillee baratee jechuudha. Osoonii fi agartee ilmitiin seen jechuudha. Kanuma agartee kitaaba Qur'aana kana qara'u Qur'aana umrii isaa irraa xiqqeenya irraa osuma kanuma qara'u barumsa kanii fi baratu xiqqeenya isaa irraa
mana barumsaa kanuma Dimishqa keessatti argamutti ilaa kutaa 12 baratee jechuudha. Achumatti ammas injiinaringiidhaa fi makaanikaa fi waa'ee tiriikaatiin waa'ee ifaadhaatiin yuunivarsiitii Dimishqaatti baratee achirraa bahee jechuu bara 3 achi ture jechuu. San booda osuma ilmii qara'uuti kun osuma ilmiilee qaqqara'uuti barumsa kanaas gama kanaan barachaa ture jechuu. Osuma ilmiis qara'uu. San booda barumsa eeganii fi xalayaa ragaatanii fi injiinaringiidhaa fudhatteen boodatti itti dhiisee haranii fi agartee ilmii qiraa'aatiitti seenee jechuudha. Ilmii qiraa'aa 10 jechuun ilmii qiraatiilee adda addaa tanii fi agartee qurraa'a jedhaniin san jechuudha. Qiraatiilee adda addaa sanitti seenee jechuudha. Osuma sanii baratuuti osuma saniis barachuu jiru معهد فرقان kan jedhamu للعلوم الشرعية kan jedhamu Dimishq keessa kan jiru achi keessatti barachuu ture. Achirraa illee xalayaa ragaa fudhateeti achirraa bahee jechuudha sheetichi kun. San booda kallattumaan ammas karaa lugaa arabaa sirriitti barachuudhaaf jecha imalee inni kun garanii fi biyya Misraa imalee yuunivarsiitii Azhar tan jedhamtu tan mammaan tana jirtu magaalaa Kaayiroo keessa achitti baratee jechuudha. Bara 1982 miilaadiyyan akka agartee Awurooppaatti dhaloota Isaatiin booda jechuudha. Achi baratee sanirraa bahee jechuudha bara 1982. San booda ni seenee barumsa isaa gurguddaa barachuudhaatti seenee eessatti barumsa diinii garagalee jechuudha kallattiidhaan jaami'aa yookaan yuunivarsiitii Ummul Quraa tan jedhamtu tan Makkatul Mukarramaa jirtutti barachuutti seenee jechuudha. Kallattiidhaan wanni inni barachuu jiru amma qiraatiilee adda addaa ilmii diinii jechuudha ilmii shari'aa. Ilmii shari'aati barachuu jira jechuudha kana hunda amma. Hoggaa jaami'aa Ummul Quraa kana baratu maal baratee kitaabanii fi waan silaa agartee diinii irraa barate. Maal fudhate jirraa jennaan sadarkaa maastariitiin eebbifame jechuudha. Sadarkaa maastaraatiin eebbifame jechuudha sheetichi kun. Ittiin booda maal godhe jennaan kallattumaan achumatti ammas sadarkaa doktooraatti guddisee doktoreetii isaa PhD isaa hojjetee xumuree doktorummaallee bara 1419 jechuudha. 1419 akka hijiraatti doktorummaa isaa fudhatee jechuudha. Barri inni maastareetii isaa itti godhe maastara isaa itti godhe jechuudha. Bara 1411 jechuudha. San malees wanni inni barate hedduutu jira. Ijaazaa tajwiidaa taniif agartee ma'ahada qiraa'aatii kan jedhamu ma'ahadul qiraa'aat jedhamee jira. Biyya Kaayiroo tana keessa jira. Bara 19 akka Awurooppaatti bara 1980 takka tajwiidaan ijaazaa fudhatee jira. Akkuma san ijaazaa afaan Arabaa fudhatee jira. Kanii fi agartee Kaayiroodhatti magaalaa Kaayiroo kaampaasa Azhariirraa fudhatee jira bara 1982. Sadaffaa irratti shahaadaan inni fudhate sadaffaadhaa maastarummaadha. Kaampaasa ammaas lugaa Arabaa kanii fi Ummul Quraa jiru kanatti jechuudha. Afuraffaa irra doktorummaa fudhachuu isaatii sadarkaa ol aanaa jechuudha jechuudha. Kana malallee doktorummaa ammaas kanii fi kabajaa fudhateeti jira. Sadarkaa jaami'aa Azharitti jechuudha. Sadarkaa doktorummaadhaa fudhatee jira jechuudha. Xalayaa ragaadhaa jechuudha. Bara 1420tti. Riwaayaan inni itti Qur'aana qara'ee riwaayaalee Qur'aanii dhufeen hundatti Qur'aana qara'eeti jira jechuudha. Eessatti qara'ee xiqqeenya isaarraa eegalee biyyuma Dimishqaatti xiqqeenya isaarraa eegalee sheekha beekamaa Abil Hasan Muhyiddin al-Kurdii jedhamu kan Dimishqaa isa sanirraa sirriitti baratee jira jechuudha. Maalirraa barate jennaan qaraatii hafsii karaa shaaxibiyyaatiin irraa qare takka lammaffaa ammas khatmaa biraa qiraatii 10 jeet irraa qare. Khatmaa biraa qaraatii 10 xariiqa shaaxibiyyaatiin irraa qare akkasuma xariiqa durraatiin. Akkasuma ammas irraa qaree barumsa diin kana keessatti sheekha kanarraa manzuumatay shaaxibiyyata waddurra manzuumaa shaaxibiyyaattii fi durraatillee isaa kanarraa ni qaree jechuudha. Sheekha beekamaa biyya Misraa kana. Akkuma san ijaazaa fudhatee jira Qur'aana keessatti
eenyu irraa jennaan sheekha beekamaa dimishqaa kan biraa sheekh Muhammad Taha Sukkar kan jedhamu dimishqumatti isa kanarraa illee fudhate. Sheeyni inni akkaan irraa qara'ee akkaanillee seenaa isaa hedduu himu akkuma san soddaa isaa kan inni intala isaa fuudhe sheeyni isaa beekamaan guddaan eenyu jedhama sheekh Dr. Imin Rushdii kanaaf sheeyni guddaan isaa sheekh Abdul Aziz bin Muhammad Uyun Suud jedhama jechuudha. Sheeyni inni osoo irraa achin bahin ilmii inni qabu guututti bara sadi guutuu jala galee irraa qara'e sheekha kana jedhama. Sheeyni kun sadarkaan isaa Amiinul Fatwaa Amiina yookaan fatwaa godhaadha jechuudha. Himsa jechuun magaalaa Suuriyaa keessa jirtu. Ammas sheekootii qurraa'a jedhamtu hundaaf sheeyni sheekha kanaa jechuudha. Isa kanarraahi riwaayaa Hafsii karaa Shaxibiyyaatiin qara'ee qaraatii 10 irraa qara'ee Xayyibatu Nashriin irraa qara'ee ijaazaalee hedduu karaa adda addaatiin irraa fudhate akkuma san ijaazaa jazariillee namni irraa inni qara'e isuma kana akkuma san ijaazaa namni ammas inni Hirzul Amaanii qara'ee irraa fudhate kitaaba Hirzul Amaanii manduumaa jedhamtu jechuudha. Manduumatu Hirzul Amaanii fi wajhi tahaanii isilleen tanuma gartee qiraatii 7 irratti barreeffamte karaa Shaaxibiyyaatiin isii tanallee isumarra qara'ee akkuma san qaraatii hedduu waan silaa barumsa diinii irra gaggabaabseetiin isiniif himu jira. Bal'inaan namni inni irraa qara'ee jalatti galee sheekha guddaa sheekha agartee caalima beekamaa biyya Misra biyya Suuriyaadhaa sheekha Uyuun Suudii jedhamu isa kanaa jechuudha. Haga ammaan tanaa bal'inaan ijaazaan sheetichi Dr. Eeman kun namaaf kennulleen karaa sheeticha isaa kanaanii jechuudha. Ijaazaa kubraas suuraas ijaazaa agartee qaraatii suuraa fi kubraa irrattis qaraatii Hafsii xariiqa Shaaxibiyyaat irrattis طريقة طيبة النشر الرتيس بل إنان خني في إني إجازة ركنو خرا شيء تكسا خنانية جباب سنيتي سينا إسا خنا خسابان ملي سينان إسا وان ابني في النوم متي إني خنجا شهادة لي هدو كبا أكو مثلا كتابة هدو خدمت أنسك كتابني إني هدو متأنسك تندراتي رسالة دكتورة تنته رسالة دكتور معرف برئيسة المال جامتو العقد النضيد في شرح القصيد للسمين الحلبي خنجامو أتشتي كتابة تقفى خليفني بالرئيس خنا دراسة وتحقيق من أنا أقول براك بتمر وسجلين أستاذ ifaan kuchisiisuun oolu obstaaf waan engase ifaa biyya keenyaa ni beekta waan ta'eef kuchisiisa yaa ifaan ustaadha yaa'ee daqiiqaa 10 tunaafaa daqiiqaa 10 keessatti yoo deebi'an itti deebinaa yookaan ammoo boruma deddeebinaa jechuudha.